Maqaan koo Zahariyaa Kuuseen jedhama. Ganni koo Gandara Listooropii jedhama jechuudha. Maatii yoo naafee nama 15 ta'a jechuudha. Nama 15 keessaa nama 6 kan ciisu nama 3 lafatti dhiisee nama 3 matoora qaxalatee fidee dhufe. Matoora 500 nama kaffala. Kanaan yeroo baluutti immoo 500 ta'u. Manni qorichaa immoo akkasumatti deebisee barbaada. Warra har'a nama 5 nama 6 jedhee kan ammoo faarmaasiitti geessuu koo bultii torban bulu jechuudha. Bultii torban faarmaasii dhuunfaa kan jirutti bultii torban bulu. Bultii torbaa waraannateetti deebi'ee mootti deebi'a. Inni amansiisa mataa cabsaa garaa ciniinaa hin buususaa hin balaqqamsiisaa. Qorichi kun dhukkuba wal argee wanta waaqummaa arganne hin qabne jechuudha. Erga waggaa tokko lekkeetii mana yaalaatti geessina. Mana hospitaalatti sin geessina. Mana dhuunfaatti sin geessina jechuudha. Akkasittiin warra sadii kana Aarifaa Zakariyaa kan jedhamtu, Jaafar Zakariyaa kan jedhamu, Animoo Zakariyaa Keetuun jedhama fidee fayyadamanidha jechuudha. Gaarsaa Oromoo jedhurraa waa'ee haala uummata kun keessa jiru gaafachuu dhufne mee maqaa keetii fi gandarraa dhufte jalqaba nutti himi. Ganda Lophiitiin dhufanii horii ta'e. Mee rakkina maaliif isin mudate? Rakkinni keenya rakkina mana qorichaa yeroo hundaa dhukkubi dhaabbata. Kan akka kootti amma ijoollee abbaan qabuun guddisaa jira. Baay'ee rakkataa jira. Birrii waan hin qabutti liqeeffadhee sadarkaa dhumaarra hin jiraachudha. Ijoollee meeqa qabu? Ijoollee nama 8 qabu. Amma ijoollee fidee dhufte moo fiigee dhufte? Ijoolleen fidee dhufe ofii dhufe. Asiinis dhukkubaa jira. Ani na dhukkubaa mucaa dhukkubuu tokko waa ittiin fidee mootorii waa ittiin qabadhu dhabee tokkittii tokko duwwaan fudhadhee dhufe garuu kan dhukkuban nama 5 ta'u. Nama 5tu mana dhukkubachaa jira. Amma naannoo sun akkam naannoo Loqqii sana haalli dhukkuba kana tasgabbaa'aadha moo uummata miidhaa? Dhumiinsa guddaa keessa lubbuudhaan illee gara dararamuu keessa jiru jechuudha. Dhukkuba guddaa keessa jira hundi akkuma rakkina qabu kana kan rakkina qabu nama baay'eedha jechuudha. Qabeenyaa guddaa kan fidee rakkina guddaarra gaheetu baay'eedha. Amma qabeenyaa dhaabbataa horii qeestis liqeeffattanii fixanii waa ittiin qorchuu sadarkaa lafallee qabsiifnee lafa qaxarreetti lafa qottanii qabsiiftanii qoricha ittiin bitachaa jirtu. Lafa qabnu qabsiifnee kaanee qoricha ittiin bitataa jirra. Laficha waan ittiin deeffattoo dabdan abbaa isin qabsiisa sanas irraa fudhatachuudha. Allah beekamaadha inni akka waan fudhataniitti kan kenneefi jiran kan maallaqa sana isin qabsiisa lafa sana godhatu namu naannooti. Nama naannoo warra isin irra fooyya'an. Warra fooyyee qabu warra abbaa qabeenyaa qabsiifnee ittiin mana qorichaa kana dhaqaa jira. Har'a manaan kan faarmaasii dhaquu dadhabeen dhufechuu dandeenye. Achi kan fuula dhaban hin jiru. Atama baattee dhufte moo deemettee isin dhufte? Baadheen dhufe. Duddatti baattee? Duddattan baadhee fidee dhufe. Mucaa waggaa meeqaati? Mucaa waggaa 8. Mucaa waggaa 8 duddatti baattee dhufte? Duddatti baadhee. Ammam fagaata sa'aatii meeqa ta'a asirraa? Sa'aatii 3. Sa'aatii 3 mucaa waggaa 8 duddatti baattee dhufte? Selimaan ayyaana qacoo waa baraati. Qacoo waa baraarra dhuftan? Maaltu isin fidee hojii fidee dhuftan? Sababa busaarraa kan ka'e maatii koo nama 10 tun baasuu 10 fixee ka'eeni amma waan hin baasu dhabee waan hin qabu irratti illee immoo liqii dhabeen ijoolleen mana keessaa kun du'arra geessee jirti amma nama 3 immoo isheen akkaataa itti fidee kunoo ciistee amma kun lakkoofsa 115 irra na ka'an. Isheen immoo hafuura kutee kun du'arra waan geessee jirtudha isheen itti. Warra kaan manatti dhiiseen. Mucaa fidee dhuftanii? Ijoolleen fidee dhufee amma addana jirti. Nama tokko? Gansaba immoo hin qabu. Maaliin baattanii? Maatii nama 3 fidee tirseen fidee warri kaan hin dadhaban. Nama 3 fidee dhuftan? Fidee dhufeedha addana jiru amma. Warri kaanis qe'ee jiru? Warri kaan immoo qe'ee jiru isaan immoo lubbuu keessa. Isaanis hin dhukkubfatu? Birrii immoo baasee hin dadhabee liqii illee olii gadi fiigee hin dhabe. Liqii mallee nan dhabe namni eenyutu nama keessaa ollaan akkas eenyu akkasumatti busaadhaan amma namni dhumaa jira jechuudha. Amman fagaatan asirraati gandi isin irraa dhuftan? Akkoomo sa'aatii 2 guuti. Sa'aatii 2 qacoo waa bara. Sa'aatii 2 nama 3 tirsitanii fiddan mana qorichaa kan? 2 guutu tokko walakkaa caalaan tokko. Haa ta'u achitti namni si yaalu ogeessi fayyaa buufata kilinikii maal hin jiru? Faarmaasiin birrii nurraa fixe birriin amma kun eessatti bahe achitti fidhe. Faarmaasii dhuunfaatu naannoo keessan jira? Addana gabaa kamsaa. Gabaa kamsaa? Amma gabaa kamsaati addana wayyaa asitti dhuftan? Amma immoo addana wayyaa tolafaa jedhanii immoo jennaan immoo fidee dhufe